Hangaru maal micaan tika abba funfachuu Anatti fakkaane insene anatti fakkaane Tole ashama arkabuune kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan YNA Oro Tubiidha. Kan qophii kana isin dhiyeesse ana ilma keessan yookaan kana muumichaa keessa. Akkana qophii keessan isin dhiyeesse ana Yaasin Najjaash Adamii fi akkasumatti Mustariyaa Jaafar. Welcome. Arakanus. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota YNA Oro Tube akkam jirtan obboleen keenya geebdanii fi geebdanii akkasii geebdan abdiisaa. Abdi isinirraa qabna jechuudha. Sanii fi kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma aadaa keenya sadagaan keenya akkuma itti fufee jira subscribe gadiintu santuqa ammoo viidiyoo kana akkuma godha like godhaan isin jaa. Okay. Mee kana akkuma shan godha rakkoon qabu. Okay. Kuma godhan ni saati kana kuma godhan shan godha kuma shan godha. Godhan ni saati kana kuma shan godha. Sababni isaa maaliif waan hin jiru jechuudha. Waan isin jirtu jechuudha. Waada gizee guutuu ayyaanneen guutanii garuu saniifu kuma shan godhaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Qophiin keenya irraantana qophii hoflaati. Saniifu isin bohaarsuudhaaf yookaan kaan ammoo isin bashannansiisuudhaaf dhufne viidiyoo qabanee dhufne viidiyoo sanarratti yoon fi namni hofluun hin jirtu jechuudha. Hofluu dhabuudhaaf if qabuun dirqama saniifu yoo mustariyaan hofalte gaafii jabduun gaafadha gaafii sanii deebisti akkasumatti isinilleen hofluun hin jirtu warri hoflee ni qaxxaama. Bira shunkurtaa fi yookaan kaan ammoo qacaa yookaan kaan qaariyaa qopheeffadhaati nyaaddaa qixaata keessanii kuni saniifu qophiin keenya qophii hoflaati haasoo isinitti neddumeessinu like godhaa subscribe godhaa chaanala kana akkasii kabajamtoota fi hordoftoota keenya waan isinii dalaguu jiru qabnu komentii jala nu barreessaa nu jajjabeessan isin jaa haadha eegallu qophii keenya akkasii akkamii kana. ما هو بلد. نو وجدة. ما هو بلد تريد ما يفكروا قبلين ده. أوكي. وأنا ما خف بجسال لا لكن نخاف اللون كبين. أوكي. خاف التيجمع. يا كذا. سني فوق قافين سيجاب ده. أنا قاعد ده. هي قافين سيجاب هدو. يوتيوب خوان يورو. خبر سن TV سلاسين جنان كتير. قافين جتمتو إنه. ركون كبايا. خونيلي وامريتا قرو يوتيوب سيون فيديو واو أكجارتين جمدا. أكجارتين ورو يوتيوب اللي قلت لهم بدا. والله أكجارتين جمدا. أوكي. وامريتا. أوكي. كيتيان تبر. ما قلت بس اوكي ولنقابلنا يا خوجم توتا كرتو كنيا سيلنا كخبر جرتنا ابدين كبا غارو خبلي نمني درو بريسه نكتام اوكي قيتان دبراي كون وان روراستو وجده سنيفو امراون هو ورجيزا غروتي روراسي تو جده كانا روراس بير روراس رخيني روراس جوار محمد خامة الدنيا كنا سوسوس جلكون بردش جوار نبيتني نبينه بينامني جوار بين اسكاي سني جرا فوتو سالي نبيتني جوار مالي سنيدا نور جوار اسم بولجا ربي نور جوار مالك جوار مالك بيتا أرمى بي جوار خدين جوار محمدين Oromoo ta'uu isaatiif bartanii? Oromoo ta'uu isaa anu waan Oromoo ta'eef na bartanii? Hojii isaa maal irra bartanii jechuudha? Bareedee nuu barsiisa.
akkana laal. Kanaafuu barachuu qabdi. Qoyaa Amir. Amma zaamaan tanatti mootummaan Oromoodha eenyu? Mootummaan Oromoo eenyu? Ka Oromoo matanaa Bulchu Oromoo bulchu jira. Juwar Mahamad. Juwar. Yuar Mahamad jangan takadura. Maal shankora wanta ala nyaatu jira. Ni benne. Amma eenyu bulchu? Eenyu bulchu? Oromoo. Oromoo sana nama meeqa bulcha jira? Yuar ni Nam sadii. Nam sadii bulcha. Oromoo kana hundaa ol ka bulchu jiru eenyu? Juwar. Juwar emi? Ka akka fedhe bulchu. Ka boru. Fatara nyaata nan hin nyaanne eenyu? Isu. Oromoodhaan boru ganama fatarina yoo jee ajajeenyuu dhageessan. Ka abiyyiiti muka lammaati muka Juwar. Juwar. Yoo Juwar boru ganama fatarina jee yoo abiyyi fatarina jee numa fatartan jechuu isin haala kana. Ka abiyyi. Qoy ati Juwar yoom fatarin siin jeen fatartu? Ni badar. Ka Juwar hin fatarin yoo jee mootummaan siin jee akkamitti fatartaa? Hin badaruga. Juwar yoo boru sommanaa jedhi sommantani? Waan ajaa'ibaati. Mee isin keessa eenyu Juwar jaalata harka baasa. Namni Juwar hin jaalanne hin jiru jechuudha. Hai, ati hin baafne haa? Baaftee? Harkaan kan baaftee jaa. Mee namni abiyyi jaalata? Namni abiyyi jaalata. Boy. Mee namni lammaa jaalatan? Hai namni naa fi Amir jaalatan? Nu jaalatanii nutis? Galatooma amma tapha tokko taphan. Saniifuu kunis yaadnis yaada bareedaadha maaliif jennaan dhaloota lafarraa koo gootota isaanii yookaan immoo hayyuu isaanii barsiisuun bareedaadha. Akkasumatti viidiyoo kana yoo ilaalu feetan rooraastuu bira deetanii ilaaluu dandeessan. Viidiyoo itti aanutti deemna okkee. Viidiyoo itti aanutti bara. No. Era deebisna. No. Ayyaayyaay. Waan hundi baafata. Nama kabachiisaa. Okay. Afran qalloo jechuun maal jechuudha? Afran qalloo bakka itti biyya garuu afran qalloo naannoo Baalee keessatti fakkaata. Kan garuu naannoo Shawaa kana biyya natti fakkaata afran qalloo. Shawwadamtee jirtu obboleessayya afran qalloo jechuun ilma bareentoo tokko afran qalloo jechuun afran qallooti qalloo namichi ilma bareentooti ilma bareentoo keessaa afran sun afran qalloo jechuun fakkeenyaaf ala daga akkasumatti oborraa fi baabile afran qalloo jechuun ijoollee afran qalloo afuranan ilmaan qallooti jechuudha. Saniifuu akkatti yoo sirriitti dirqama jechuudha. Saniifuu rakkoon qabu maaliif noo kana wal qorachuun bareeda. Saniifuu keekiyyaan badanaa maal jee afaan Oromoo dubbattaaree ani Oromoo deettaa mee wal qorannaa gadi taa'ii abbaa torba keenyaa lakkaa'ee jee. Saniifi qophiin kun akka isinitti tole abdiin qaba garuu viidiyoo waa xiqqishoo qabannee dhufne saniifuu viidiyoolleen gabaabbutullee dhiifama nu godhaa isin jenna. Saniifuu viidiyoo sanarratti reaaktiin goone garuu kanuma rooraa asirra goone akkasii. Kaan garuu maali micaan xiqqaa abbaa fuunfachuu dhaqa. Abbaa fuunfateeti shuruf kaa'ee keessa jiraachisi keechisi. Saniifuu ijoolleen chaayinaadhaa dilana shaatiraata. Teenya shaatir maanta chaayinaa waayee. Laata jechuun dhugaadha. Garuu nagarre maammoon isaan kun gabaabaa jechuun uummata gabaabaa fakkeenyaaf nama ijoollee fakkaatan malee nama guddaa na fakkaatan. Isaan moo laa ijoolluma. Amma ijoolluma akka kaanusi. Amma kaanusi waan san hin beeku amma fakkeenyaaf. Suma dubbatee malee. Saniifuu namichu shaatira. Shaatirummaa laakiin ati ni jiraa miti. Gisee yeroo viidiyoo kana maruu deeman haati akkas gootee agarsiifteeti ilmoonis fakkeenya irraa fudhatte jechuudha. Akkasii. Akkasii viidiyoo maran. Laatu shaatira la. Agartee anu shaatira malee. Kalamada maasii kubbaa osoo ta'uutu jiruuti gurbaan. Dhaabee ijoollee awseetuma dhiirummaa isaa agarsiifate
qotee. Boobse wal. Aywa kan lammataa ijoollenis rooraas yoo nufi nyaatin ajjeanillee qaaluma juwaar goona jaani. Qaaluma juwaar goona jaani. Aywa saniifuu rooraas tuub waan bareedaa daleedee ammallee jabaadhuuti itti fufii jennaani. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya irraan tana ilkee isinirraa buusuudhaaf yookaan immoo isinirraa yaasuudhaaf waan kana finne. Isinii gabaabsinee garuu. Isinii gabaabsinee. Yoo isinii tole koominti jedhan nu barreessaa itti akka itti fufu. Aywa yoo nufi isinii tole koominti jedhan nu barreessaa garuu akka isinii tolullee abdumaan qaba haa ta'u koominti jedhan nu barreessaa qophii kana torbaa irraa guutakka isiniif qabannee dhufnaan isin jaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkasumatti qophii keenya lama keessaa takka filadhuu irratti nama afeerraa jirra saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa tokko inshallah hordoftoota keenya illee ni afeera saniifuu nama hedduutu yaadamee ta'a koominti jedhatti. Nama beekama malee nafeera. Nama beekama malee nafeertu yaani saniifuu isinumaan afeera. Asiin jeetiin ture ergaa qophii kana. Saa dhugaa feete. Baatii keessaa guyyaa takka hordoftoota keessaa nama hedduun hordofu nama hedduun jaalatu viidiyoon illee yoo ta'an sagaleen afeerisi. Saa dhugaa feete inshallah taala isiniin afeera warreen nu afeera jettan gama keessaatiin dhuftanii naaf barreessuu dandeessanii. Sababni isin hordoftoota waan taateef jiranii. Isinii fardiidha hordoftoota gurguddaa nama beekamarra isinii. Isinii fardi sababni adada isin jirtaniif bakka kana keenya jechuudha. Akkasumas saniifuu galatooma ammallee itti fufaa subscribe godhaa. Inshallah nu bira dhaabbadaa isiniin jenna. Haa ta'u islaamota irratti meedisiti waan rabbiin jeemaleen ta'u garuu ammallee galatoomaa isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya galatoomaa horaa bulaa ati homaa Anis galatoomaa horaa bulaan jaanii YouTube onni jaamaa kun hordoftootaan guddataasi hordoftootaan bakka guddoo gahaa rabbi boode jechuudha sababni isinii alhamdulillah rabbil alamin ammallee onni takka onni raawwatee sin jiru onni dhabnee sin jiru bakka kaan kute kaantu boo alhamdulillah rabbil alamin rabbumaaf galata galchina rabbi boodammoo isiniif galata galchina ammallee nutina dhaabbadan jijjibeessaa akka nu jijjibeessan abdii isinirraa qabnaan jaan. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya galatoomaa isin jenna warreen nu bira dhaabbatanis hedduu takka galatoomaa yoomiyyuu galanna keessan bara baraan isiniif haa deebi'u. Horaa bulaa. Deebanaa hanga viidiyoo biraa wal agarratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi.